federaalaa waraana adda bilisummaa Oromoo waliin geggeessaa ture waan mo'amee injifachuu dadhabeef namoota nagaa irratti haleellaa qaqqabsiiseen Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti miidhaan jabaan qaqqabsiisuunsaa adda bilisummaa Oromoo balaaleffate. Dargiin abbootii keenya wareege. Warri Mallasiin nuyi wareegan Abiyyi har'a ijoollee keenya wareege. Hamboo taraa nutti darban. Mootummaan federaalaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhiyoo keessatti nan balleessa jechuun kan karoorfatan nagaa irra taasisaa jiru Oromiyaa keessatti miidhaa guddaa qaqqabeen akka Oromoon dandamachuu hin dandeenyetti haleelaa jira jedhan. Gama biraatiin baqattoonni Saawud Arabiyaa keessatti waggaa 4 hidhamanii turan dararaan haga duraa caalaa hammaachuu himatanii jiru. Tariiqal Karji keessa jiran dararaa hamaa keessa jiraachuu himan lammiileen kunneen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada kennaniin lubbuu isaaniitiifuu sodaa keessa akka jiran dubbatan haalli baqattoonni Oromoo kanneen Saawud Arabiyaa keessa naajiraanitti hidhamanii jiran nuti kan hidhamnee jirru waggaa 4 namni nu dubbisellee hin jiru. Embaasiin illee nu dubbifnee bilbilaan illee nurraan kaasuu jedhan. Gariin isaanii kan Tariiqal Karji keessa jiran duraan qilleensi nuuf gala amma immoo ulaanitti cufanii nu ukkaamsaa jirani. Dhumaa jirra jechuun iyyatanii jiru. Oltaan hordoftoota keenya kabajamoo haga dhuma sagantaa keenyatti nu hordofa. Mootummaan bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin adeemsaa jiruun waan mo'atameef haaloo bahiinsa lammiilee nagaa irratti raawwataa jira jedheem. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad karoora Oromoo akka hin kaanetti cabsuu qabatee socho'aa jiraachuu kan ibsu ABO'n. Uummanni Oromoo waraana hamaa addaan hin cinne keessatti gaagama guddaa keessummeessaa jira jedheem. Waraanni amma Oromiyaa irratti labsame waraana imaammata lafa babal'ifannaa fi lafa Oromoo humnaan fudhachuuti kan jedhe adda bilisummaa Oromoo waraanichaan ammoo Oromoonni nagaa dhumaa jiraachuu eereem. ABO'n humnoonni bulchiinsa Abiyyi Ahmad tumsanii Oromiyaa irratti waraana labsanii fi mootummaan Abiyyi Ahmad lubbuu ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiranii fi qabeenya Oromoo barbadaa'aa jiruuf itti gaafatamuudha jedheem. Lammiileen Itoophiyaa dhibboota lakkaa'aman biyya Saawud Arabiyaa mana hidhaa Naajiraan jedhamu keessatti hidhamanii yeroo dheeraaf dararamaa jiraachuu himan. Biyya Yemenitti dhihoo kan taate magaalaa Naajiraan mana hidhaa Naajiraan irraa dhalattoonni Oromoo odeeffannoo Oromiyaa neetwoorkiif kennan akka jedhanitti ergasitti hidhamnee waggaa 3 ol lakkoofsifnee jirra garuu as keessatti dagatamne jedhan. Isaan kaawwaniin adda kan isaan godhu lammiileen kun osoo karaa Yemeniin daangaa qaxxaamuranii biyya Suudii seenaa jiranii kan gaara keessatti poolisootaan qabaman ta'uu himanii hanga ammaa imbaasiin Itoophiyaa biyya Suudii jirus nutti hin dhufne bilbilus argachuu hin dandeenye jedhu. Lammiileen Yemen daangaa kanarratti kotorbaandii akka daldalan kan himan lammiileen kun poolisoonni biyyattii kotorbaandii kana gaafa qaban baqattoota karaa sana yaa'u qabanii sodaachisuun akka isaan kiyya jedhan ajajanii mana hidhaa geessu jedhu. Ergasii hidhaa hanga waggaa 15 darbees murtoo ajjechaa namatti murteessu kanneen murtii fixates bahaa hin jiran dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamne wal'aansa dhabuun rakkoo hamtuu keessa jira jechuun himan. Oduutum raafii oduu wal qabatee lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad mana hidhaa Tariiqal Karji keessa jiran dararaa hamaa keessa jiraachuu himan. Lammiileen kunneen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada kennaniin lubbuu isaaniitiifuu sodaa keessa akka jiran dubbatan. Haalli qabiinsa mana hidhaa akkaan hammaachuu fi dhukkubsatanii yaala dhabuun cinatti guyyoota dheeraaf gadi bahanii qilleensa fudhachuu dhabuun rakkoof saaxilamaa jiraachuu himaniiru. Kutaan itti hidhamnee jirru karaa hundaan ukkaanfamtee jirti qilleensa argachuu waan hin dandeenyeef namoonni hedduun ijaan wal arguu dadhabaa jiru jedhu. Eegdonni mana hidhaa duraan dabree gabbaasanii qilleensa fudhachiisaa akka turan eeranii fooddan manneen itti hidhaman banamuu ture amma